dhaamsa tokko isiniif qaba yookiis immoo ergaa jabduu. Ergaan sunis immoo maalidha? Kitaaba Information Technology kutaa 11 jedhu kanarratti akkasiin haala salphaan ilaalee isinitti himuun barbaada. Innis immoo maali? Kitaabni Information Technology kutaa 11 kuni chaapterii 6 qaba. Chaapterii 6 jechuudha. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a. Chaapterii 6 kana keessa chaapteriin jalqaba maali? Information System and its Application kan jedhu waliin barannee dabarreerra. Information System and its Application kana keessatti maalummaa data, information, knowledge, akkasumas immoo wisdom waliin ilaalee akkasuma garaagarummaa isaanii baranneerra. Kana qofa miti maalirree? Maalummaa information system fi information system bakka itti fayyadamnu yookiis its application kan jedhu waliin ilaallee jirra. Akkasumas immoo information technology hojii uumuuf akkamitti akka fayyadamu. Kanaaf chaapterii kana asuma kutaa 11ffaatti barannee gannee waan dabaru isinitti fakkaateera yoo ta'e dogongortaniittu. Information system and its application jedhu kun yeroo yuunivarsiitii seentan bakka garaagaraatti isiniif kennama. Fakkeenyaaf gara kolleejjii informatics jedhamu yookiis immoo computing and informatics jedhamu yoo seentan department information systemitu jira. Achi keessatti koorsii tokko jiraattu jechuudha. Chaapteriin kun koorsii tokko jechuudha. So chaapterii kana sirriitti viidiyoo irratti hojjedhe sirriitti ilaalaa kitaaba keessan sirriitti dubbisaa jechuudha. Kan lammaffaa emerging technology. Emerging technology immoo waan baay'een ajaa'ibudha by the way. Namoonni kitaabicha barreessan akka baay'eetti yaadan ijoolleen yookiis immoo barattoonni kutaa gadaanaa irraa akka sirriitti gara fuuldura isaaniitti tilmaamaniif waan hojjetameeru natti fakkaata. So thank you for them. Warra kitaabicha qopheesseef haa galatoomanii jechuun barbaada. Emerging technology kan jedhu kuni teknooloojiyoota yeroo dhiyoo gara addunyaa keenyatti dhufan yookiis immoo ganaallee gara fuulduraatti dhufan illee ni dabalata. Isaan immoo warreen akka kamiiti? Warreen akka artificial intelligence, data science, augmented reality, virtual reality kana qofa miti. Internet of things, biotechnology, nanotechnology baay'eetu jiru jechuudha. So isaanis immoo emerging technology kan jedhu kuni yeroo yuunivarsiitii seentan waggaa tokkoffaa xumurtanii gara waggaa lammaffaatti dabartu. Waggaa lammaffaarra semisteera lammaffaatti barataa yuunivarsiitii Itoophiyaa seenu hundi koorsii kana osoo hin baratiin hin darbu jechuudha. Emerging technology kan jedhu kana. So koorsii kana yeroo barattan yoo sirriitti daayijesti gootan chaapteroota kana yeroo tokkoon isaanii barattan daayijesti gootan hojii keessan gara fuulduraa akka baay'ee salphiftaniitti yookiis hirrifachaa akka jirtan akka deemsa keessan gara fuulduraa eegaltaniitti isinitti himuu barbaada. Chaapteriin sadaffaan database management. Database management. Koorsii ajaa'ibaa. Koorsii baay'ee yeroo kamillee itti boonu. Database management. So database managementiin chaapterii kana keessatti yeroo waliin barannu asuma qofatti barannee gannee dabara isinitti hin fakkaatina. Yuunivarsiitii seennaa. Yuunivarsiitii yeroo seennu kolleejjii informaatiksii yookiis immoo computing and informatics kan jedhamu yeroo seennu warreen akka software engineering, computer science, information technology, information system fi information science warreen akka suniisu yeroo seennutti koorsii tokko qofa miti lama ta'ee dhufa. Fundamental database management system kan jedhuu fi advanced database management system kan jedhu jira jechuudha. Deep yoo kitaabicha baratan immoo maalummaa database sirriitti hubattu jedheen nan yaada. So akka salphaatti hin laalinaa sirriitti dubbisaa hordofaa waan sinni gaafadhaa. Anatu siniin jedhe dhugaadha anatu siniin jedhe. Koorsiin itti aanu yookiis immoo chaapteriin itti aanu yookiis chaapterii arfaffaan information technology kutaa 11 kuni web development. Kitaaba kana irratti yeroo argaa baay'ee ajaa'ibsiifadhe kitaaba information technology kutaa 11 kana. Web development sadarkaa gadiitti barataan tokko maalummaa isaa adda baafatee jechuun hojii tokko dhuunfaa kootiin website developer ta'ee hojjechuu nan danda'a jechuudha. Yookiis immoo maalummaa website sammuu barataa kutaa 11 keessa kaa'ame jechuun barataan sun website developer akka ta'u illee ni gargaara jechuudha. Sadarkaa ijoollummaa kanatti yookiis immoo sammuu ijoollummaa kanatti waa'ee website barataatti yoo haasofne addunyaa kana irratti website xiqqaarraa hanga gurguddaatti develop gochuuf kan nu gargaaramu programming language garagaraa jiru warreen akka HTML ta'uu danda'a, PHP,
CSS warreen sun konseptii isaa yoon qabadhe ofii koo YouTube irraa baradheen website develop gochuu nan danda'a jechuudha. Barataa kutaan 11 yoo akkasitti konseptii isaan argadhe. So I like this chapter. Baay'ee jaaladheera jechuudha chapteroota kana. Kanaaf chapteroonni arfaffaan kunis immoo akkuma jalqaba isiniin jedhee kolleejii informatics yookiin computing and informatics yoo seentan departmentii akka software engineering, computer science, information system, information science baay'eetu jiru. Information technology yoo seentan koorsii dirqama barattanidha jechuudha. So kanaaf amma asitti garaagarummaa website development gochuu fi application develop gochuu yoo adda baafanne hojii keenya gara fuulduraa percentage 50 irraa rukunneerra jechuudha. So akka salphaatti ilaalinaa jechuu barbaadenidha. Kan itti aanu koorsii ajaa'ibaa hardware troubleshooting and preventive maintenance chapter 5 hardware troubleshooting and preventive maintenance. Maybe software troubleshooting illee ilaalle. Software troubleshooting yeroo jennu software computer keenya irra jiru ta'uu danda'a, mobile keenya jiru ta'uu danda'a. Kisimo hardware troubleshooting yeroo jennu hardware computer harkaan tuttuqnu kana ta'uu danda'a. Yoo inni miidhame akkamitti fayyisna computer keenya yookiin mobile keenya yookiin printer keenya yoo miidhame akkamitti fayyisna kan jedhu sun qo'ata jechuudha. Preventive maintenance kan jennu immoo mobile keenya, hardware computer keenya, printer keenya fi warreen akka hardware kun electronicsonni kun osoo miidhamuu bira hin gahin akkamitti fayyummaa isaa eegganna jedhu barsiisa saayinsii sunidha jechuudha. Akkasumas immoo hardware troubleshooting basic of preventive maintenance sirriitti akka waa'ee computer keenya, mobile keenya fayyummaa isaa akkamitti akka eeggannu, seerota akkamii akka eeguu qabnu warreen sun sirriitti nu barsiisa jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitii keessatti kolleejoota yookiis immoo dipaartimentoota jalqaba isin waame sun keessatti dirqama barattu jechuudha. Kanallee akka koorsii tokkootti maintenance jettanii akka koorsii tokkootti barattu. Kan biraa ajab kan na jechisiise fundamental of programming. Fundamental of programming kan jennu programming language warreen akka C, C++, Java, Python, C Sharp, R programming baay'eetu jiru. Isaanii nama fakkeenyaaf nuti ani afaan Oromoo isinitti haasa'an jira. Somebody afaan Amaariffaa isinitti haasa'uu danda'a. Namni wayii afaan Ingiliffaa isinitti haasa'uu danda'a. Kun afaan namaati. Kompiitarri kun afaan maaliitiin dubbachiifna? Afaan maaliitiin dubbachiifna? Afaan mataa isaa qabu programming language kan jedhamu jechuudha. So warreen suni as kutaa 11tti yoo tuttuqne akkamitti akka Python koodii barreessuu dandeenya? Akkamitti akka variable tokko declare gochuu dandeenya? Data type yoo adda baasuu dandeenye gosoota programming language yoo adda baafne sample koodii xiqqoo barreessine university yeroo dhaqne hojii keenya percentage 50 irraa ajjeesneerra jechuudha. So sirriitti dhimma itti kennaa kitaaba kanatti. University dhiisaa dagadhame university seenuu dhiiftan illee yeroo ammaa kanatti short course wanta jedhamutu jira. Short course wanti jedhamu YouTube irraa barachuu dandeessu, training center irraa barachuu dandeessu. Akkamitti maal akka goonu, website akkamitti akka develop goonu, chapter 4. Akkamitti computer tokko maintain goonu. Suphaa computer yookiin immoo mobile jennu sun jechuudha. Akkamitti isaaniin apply gochuu akka dandeenyu short course barachuu dandeenya jechuudha. Chapter sun fayyadamne. Kan biraa immoo programming language coder, programmer, hacker warra jennu kana soo yaadne fakkeenya programming language jedhuma danda'u malee waan biraa tokko illee hin jiru jechuudha. So ishii kana akka dhaamsa obboleessa keessan hangafaatti naa fudhadhaa. Anumatu isiniin jedhe chapteroota kana hunda isaa barattoota kutaa biraatii fi kutaa 11 alaatiif illee osoo baratanii natti tola. Kitaabota kutaa 9 hanga 12tti jiran dubbiseera nama fakkeenyaaf. Kitaabni ani baay'ee jaaladhe yookiis immoo akka viidiyoo irratti hojjedhu illee kan naka kaase kitaaba kutaa 11 kanadha. So irratti dubbisaa physics, chemistry, biology ምናምን jennee amma fakkeenyaaf entrance irratti dhufa. It is good entrance irraaf qophaa'uun sirriidha. Garuu koorsii kana irraa faayidaa gurguddaa of danda'e argachuu dandeenya jechuudha. So oduu isinitti hin baay'isee kana sirriitti naaf qabadhaa.
gaaffii na gaafadha. Telegram peejiin koo as description box jala jira. Achirraan Telegram peejiitti dabalamaati gaaffii gaafadha. Kanaaf akkasii yeroo barannaa gaarii namni hangamma subscribe hin goone baay'ee nama ajaa'ibda garuu baay'ee. Emailii qabaannaan subscribe kan jedhu bataniitti bu'i. Emailii hin qabdu ta'e immoo akkamitti emailii akka banachuu dandeenyu yookiin Gmail account akka banachuu dandeenyu YouTube irratti hojjedheera. So subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa. Gaaffii immoo gaafadhaa, inbox na barreessaa. Turtii gaarii yeroo barannaa gaarii isiniifan ta'u chapter 3 waliin wal arginaa viidiyoo irratti hojjedheera upload isiniifan godha jechuudha. Turtii gaarii. Bye.